Haadha Waaqayyoo araarsituu furtuu hidhaa mirga ilma keetii dhaabbiin kee Maariyaam maqaan kee dammadhaa warra si waamaniif warra si ilaalaniif dhuguma galaadhaa warra si waamaniif warra si ilaalaniif dhuguma galaadhaa ulfina qabeettii durboo bara baraa gonfoo qulqullootaa ayyaana qabeettii haadha araaraa abdii cubbamootaa maaloo qulqulleettii nuuf kadhadhu daraa furtuun sanyii addaa harka kee irra jira. Furtuun sanyii addaa harka kee irra jira. Lafaaf samii gidduu araaraaf dhaabbattee abdii dhala namaa waa'ee cubbuu keenyaaf boo'ichaan kadhatti galgalaaf ganamaa osoo isheen hin jirre sanyii gaarii osoo nuuf hin hafne silaa dhumnee turre Sodomiif Gomoraa abiddaan nyaatamne Sodomiif Gomoraa abiddaan nyaatamne ceenii darbineerraa galaana abiddaa abdii si godhannee si'ool qullaa ta'e nuyi keessaa yaane ilma kee qabanne safuu ulfina kee hundumaa raawwataa harmee kadhannaan kee Maariyaam kabajamii ulfaadhu siin jedha har'as dhaloonni kee ulfaadhu siin jedha har'as dhaloonni kee haadha balaa Iseef jedhee kan si waamee naafis naaf birmadhu maqaa kee abdatee gara kee kan dhufe dubroo naaf kadhadhu eenyutu qaana'ee eenyumatu dhabee warri sitti matee oolee osoo hin buliin rakkina isaa hundaaf furmaata argate rakkina isaa hundaaf furmaata argate. Qoricha Naahomii qoricha naaf ta'ii jedhee si waammataa furmaata kan dhabe biyya lafaarratti inni dhukkubsata haadha dadhabootaa abdii ijoollee addaa ulfaadhu haadha koo daawwaa bara baraa yaa iftuu jireenya fira guyyaa rakkoo yaa iftuu jireenya fira guyyaa rakkoo Luqaas yoo ilaallee waa'ee kee ulfinaan caqasee dubbataa durbummaan ulfooftee durbummaan kan deesse suma haati gooftaa ibidda boba'aa garaa keetti baattee abiddaan nu baastee warra garboomanii sanyii addaa hundaaf jireenya labsite sanyii addaa hundaaf jireenya labsite dubartoota keessaa ati kan filatamtee ulfina argattee boba'aa ibiddaa waaqa uumaa keetii garaatti kan baatte suma dhaadha koo baricha dukkanaa kan nurra dabarsee si'oolii nu baase hidhaa keenya fure ilmi ati deessee si'oolii nu baase hidhaa keenya fure ilmi ati deessee. Maal kanan beekanii wangeelan argine warri shakkitoota saalfii tokko malee salphisuuf kan yaadan Maariyaam haadha gooftaa barreeffamee jira kan gooftaan kabajee eenyutu salphisa isaan maaf jibbanii gooftaatu jaallate godhate haadhasaa gooftaatu jaallate godhate haadhasaa haala abbaa isaanii kan Maartin Luuteriin kan goyoonfamanii ijoolleen Aariyoo sarraba fokkisoon har'allee guutanii ilma jaallatanii haadha ari'achuun maalidha ergaansaa dhuguman jaallataa ilmi jaallatamaan jibbamuu haadhasaa dhuguman jaalataa ilmi jaallatamaan jibbamuu haadhasaa osoo isheen hin jirre garamiin fayyinaa eessaan gooftaa arginaa haftee sanyii gaarii inni soonuun keenye garbummaatti hafna karaa ifa arginee qoricha lama namaa Maariyaam araarsituu isheen Maariyaamidha durboon bara baraa waaqa nuuf kadhattu isheen Maariyaamidha durboon bara baraa waaqa nuuf kadhattu waa'ee waa baay'ee dubbatu warri mandararraa amantii jedhanii gooftaa Yesuus malee isheen deessee qabdi afaan guuttatanii wangeelli hin jedhu barreeffamee hin jiru sagalee dhugaarraa maalirraa dubbisu kijiba akkanaa dhaloonni Aariyoos ka'achuun daandiirra dhaloonni Aariyoos ka'achuun daandiirra balbala cufamaa namni ittiin seennee ulfina durbummaa gooftaa Yesuus malee kan seene hin jiru banatii gonkumaa durbummaan ulfooftee durbummaan kan deessee bara baraan durbaa nuyi kana beekna abboolii qulqulluun nuuf darbeera darbaa nuyi kana beekna abboolii qulqulluun darbeera darbaa haadha manaa Yoseef jedhanii odeessuu arraba saaqanii Yesuus Kiristoos ilma Yoseef jechuun kan isaan waamanii beekumsa dhabuudhaan daandiirraa ba'anii beekna kan jedhanii dhugaa waliin beekan wangeela wajjiniin tasa wal arganii dhugaa waliin beekan wangeela wajjiniin tasa wal arganii Isaayyaas 11 lakkoofsa 1 irraa barreeffamee jira warra shakkitoota kaadhima Maariyaam maalummaa Yoseefiin achirraa argatta maal kana qofaaree Zakkaariyaas 15 lakkoofsa 9 dhaqii dubbifadhu shakkii achi dhiisii laphee qulqulluudhaan takka qalbeeffadhu shakkii achi dhiisii
laphee qulqulluudhaan takka qalbeeffadhu. Wangeela osoon bariin qophaa'uun lallabuuf beekaa fakkaatanii namoota karraasan arraba bareedaan jechoota dabsanii osoo dubbisanii wangeela arganii maaliif dogoggoruu caqasa bareedaa warreen armaan olii hundi osoo jiru. Caqasa bareedaa warreen armaan olii hundi osoo jiru. Gooftaan haadha kootii jedhee kan filatee ishee keessa bule silaamaaf jaallatee dubartoota keessaa isaaf taanaan malee ijji itti jaamee warra jaanja'anii isaaniif haa ibsu haadha isaa jibbuudhaan warra ishee salphisan karaattaa deebisu haadha isaa jibbuudhaan warra ishee salphisan karaattaa deebisu. Abbaa Eliyaaqoo si galateeffatu kan darban abbooliin abbaan kee Daawitii si faarsa haadha koo fuudhee baganaani lalistuu habaaboo urgooftuu jannataa yaadburoo Maariyaam si galateeffannaa mirga ilma keetti lafaan gaariyaam si galateeffannaa mirga ilma keetti lafaan gaariyaam. Jabaadhaa dhaabadhaa bakkuma jirtanii kan facaase hammataa hundumtuu yerooni waan gaarii hojjedhaa hamma dandeessanii dhaala abbootii keessaan Yerusaalemiin akka ishee dhaaltanii dhaala abbootii keessaan Yerusaalemiin akka ishee dhaaltanii. Ergaa walalichaa sittan gabaabsaa waa'ee durbee Maariyaam addunyaaf labsaa. Gooftaatu isheef kennee laata araarsummaa waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Walalawwan hedduu akka isin qaqqabaniif sagalee gammachuu subscribe gochuun tajaajilaa fi tajaajila keenya jajjabeessaa. Eebbi dubroo Maariyaam araarsummaan ishee oolee nurraa bubbuluu hanga bara baraatti. Ameen.